السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ilmaan oromoo akkami jirtanii micattiin tun sana jedhamti tiktok kee jala sinii kaaya warri isii beektan karaa keessana dubbisaa kiloros dhudde hammaama keessatti agarre amma kinu haga sa'aatii kana ofiin beektu warri rabbi siratan share doit godhaati nama isii beeku karaa keessana dubbisaa isin jedha ilmaan oromoo rabbi isin qaba micatti baay'ee hojii rakkataa jira ofiin beektu kinu hamma sa'aatii lama geettee jirti ka dhudde moo kilorosiidha. Kanaafuu namni si beektan share godhaati karaa keessa amana dubbisa namni si beektan micattiin beeku biyya si ashama harka fuuna akkam jirtu nagaa siniifaa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii hunduma keessa nagaa keessanii ani nagaa kooti obboleettiin teessanii baga nagaa qabaattanii gamtanii yeroo kana geessanii tole nagaa kootti ansuudhaan akkuma viidiyoo kan darbe sin argisiisee ture kana gubbaarratti isarrattan dubbachuu barbaade warroonni aaraa mana godhuftan anaa dhufuu siniin jedheen jira asuma maamilataa siniin jedha like share godhaa warroonni jirtan immoo galatooma yaada qabdan immoo koomentii jala naaf kaa'i. Egaa micoo kana viidiyoo gubbaarratti sin argisiise kana Saudi Arabiyaa kan hojjettudha qoricha kiloroksii kan dhugdeechaadha. Obboleettiin kun viidiyoo waraabdee waarratteetu poosti goote ishiin kan dhugdee waarrattee kiloroksii dhugdeet hammeema keessatti shintibeetii keessatti jechaadha achitti ciistu argite jechaadha. Micaawwan kun egaa warra haala hojjetu kana ta'uu hin didu wanti saayii warra kunoo madaami bira hojjetu miti jechaadha. Kanaaf biyya ishillee beeku jechaa jirti akkamittiin biyya akka wallaalte hin beeku namni akkamittiin biyya wallaala nama wajjin hin bulu namni wajjin hin taa'u warri beektan jetti innaa adara keessa warri beektan viidiyoo kanaan tarii beekuu dandeessu micoota nagara gaaraa siniin jedha ijoollee keenya maa kiloroksii dhugu lubbuun ofiinuu baate ofiinuu kaattee baati barra ijoolleen bakka tokkotti galan kunis shamaran kunis bargaraa walitti jabaatu bee Okan ummata dhiira kanatu immoo irraa nyaate ta'uu hin didu waa malee lubbuu ishiitti murteeffanne wayin immoo bakka hin beekamu jireenyi biyya ormaa kuni wayin hojii dhabdeetu ta'a jireenya ishii irratti lubbuu ishii irratti murteeffatte ta'a. Waanuma barbaadellee yoo ta'e lubbuu keessan hin balleessina biyya ormaa keessatti yaa obboloota kiyya. Namni reeffa keessan galchuudhaaf illee baay'ee ulfaata kana beektu otoo dhageessanii lubbuu keessan balleessuudhaaf kaayyoo keessan hin godhatina. Hojiinis yoo dhabame argama yoo dhabame immoo gara biyya keessanii galuu dandeessu. Biyya keessa yoo galtan akkuma ta'etti jiraanna qofa biyya Arabaa kanatu jira moo maatiin keenya biyya Arabaa deemanii nu guddifatanii akkuma barbaade yoo ta'e kasalas itti gubanii waanuma barbaade yoo ta'e akka barbaadetti ijoollee isaanii guddifachaa turan maatiin keenya yerootu godheetu biyya ormaa kana nu deebsisa malee kanaaf lubbuu keessan irratti murtoo du'aa hin murteeffatina warri lubbuu keessan irratti kiloroksii dhugdan waan adda addaa dhugdan jechaadha. Micoon tun amma du'aa fi jireenya gidduu jirti namumti irree mana yaalaa geessu hin jiru mana yaalaa geessuudhaaf warri bakkee hojjettan mana yaalaa yeroo sin geessan achitti immoo waraqaa hin qabdan waan ta'eef sin qabuu danda'u yoo sana immoo mana hidhaatti sin darbuu danda'u jechaadha. Dhibee irratti dhibee isinitti dabalu. Kanaafuu lubbuu keessan irratti waan hin taane biyya ormaa keessatti hin fudhatina. Yommuu tarii dhiira nyaatamte qarshiis yoo nyaatamtani maal abbaa ishiitii fayyaa qabda hojjetattee waarrattee itti dhufuu dandeessa. Lubbuun baatee akka hin deebine beekadhu. Lubbuun baatu hin deebitu waan ta'eef qarshii yoo ta'e hojjettee itti dhufta yoo dhiirri si nyaates yoo waanuma barbaade yoo ta'e hojiis yoo dhabda sammuu keessan dhiphiftanii lubbuu keessan irratti murteeffatina. Gaafa akkasittiin kiloroksiin kun dafeellee lubbuu namaa waan baasu miti garaa keessa sin guba yookaan dhibee isinitti uumuu danda'a. Waan daqiiqaa xiqqoo keessatti dabartuuf jecha aarii ofirraa dabarsaa yaa obboloota kiyyaa. Lubbuu keessa irratti murteeffatina warra micaa'oo kana tarii akka tasaa suuraa ishiitiin illee beektan biyya ishiitiin beektan keessan dubbisuu dandeessu lakkoofsa bilbila kiyyaa gubbaarra waan viidiyoo tokkorraa waan argattaniif iyyuu micaa'oo kana akka biyya ishii himtan jechaadha bakka ishii. Kanaaf lubbuu ishee otoo hin darbini qoricha hin dhuginaa siniin jedha. Ijoolleen keenya biyya Arabaa keessa jirtan warri bakkee hojjettan dhaamsinan xiqqoo isinii qabu maalinni seetan shamarraa keessanii yoo amantanii wajjin hin deemsanii galina waan baay'eetu jira yaa obboloota kiyya.
waan baay'eetu jira waan ijoolleen Oromoo kun shamarran irratti hojjechaa jirtus waan dhiironni keenya shamarranii irratti hojjechaa jiran keessatti warri Dubaay jirtan warri Suudi Arabiyaa jirtan of eeggannoo cimaa godhaa. Omaa isiniif fayyadan faayidaa tokko isiniin qaban lubbuu keessan balleessu jechaadha. Kanaaf of eeggadhaa isin. Waan manaa baataniif hojii isiniif argamuu dide hojii dhabdan miti taasiin jedhaati yoo ta'u baate immoo gara biyya keessanii galadhaa. Adaraa keessan of eeggadhaa. Lubbuu keessa wanta balleessu baay'eetu jira shamarran keenya. Karaa isin yaanne waa isin karoorsine isinirratti karoorsiti. Shamarrumti akka keetii kun anuma akka keetii kana amantee wajjin deemsa hin eegalin. Barittiin bara badduu taateetti bara haadhoon irratti garaa jabaattee lubbuu ishii dabarsitee kennu taateetti of eeggadhaa. Adaraa keessan of eeggadhaa. Adaraa keessan micayyoo wayii an gurguran tokko nan beekaane. Shamarrantu gurgurate mica'oo tokko jechaadha. Guyyaa tokko seenaa ishii waan ishiin naan jette hunda isaa isiniifan hima. Akkatti Dubaay keessatti ishii gurguran jechaadha. Waan akkasii jira of eeggadhaa hin deeminaa. Bakka barbaade haa ta'u shamarran akka keetii hojii si erga hojii si gashe jettee deembeenu si wajjin nan deema yoo jettee yoo of eeggadhaa adda baafadhu madaamii kee dura dubbisitu isa wajjin ishii wajjin deema. Keessattuu dhaamsa ijoollee shamarran biyya Arabaa keessa warra bakkee hojjettan warra manni madaam isinii ta'uu didee baatanii hiriyoota keessan bira jirtan ijoolleedhaan wal baruudhaaf hin fiigina bu'aa isiniin qabu. Wajjin hin deemsa hin deemina. Ijoollee dhiiratti dabarsanii sin gurguratu. Adaraa keessanis sin jedha. Sin rakkoo biyyaa sin baase isaan immoo rakkoo sinitti dabalu jechaadha. Rakkoo sinitti dabalu. Warra achi keessa manooranii ta'aniiru turaniiru jettanis isaanis rakkoo sinitti dabalu malee rakkoo keessaa sin baasuun barbaadan. Eenyumtuu taanaan rakkoo keessaa si baasuun barbaadu. Yaa obboleettitiyya ati of eeggadhu. Of eeggadhaa adaraa keessan waan baay'een gurraa qaba waan ta'aa jiru jechaadha. Waan godhamaa jiru waan keessan dhaga'aa jiru jechaadha. Of eeggadhaa shamarran keenya bakkee hojjettan. Isiniin jechuun barbaada. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Like share godhaa isiniin jedhaa. Yeroo gaarii naaf qabaadhaa. Maamila naaf ta'a. Yaada qabdan immoo koomentii irratti naaf kaa'i. Na jajjabeessuu keessan hin dagatinaa. Yeroo gaarii naaf qabaadhaa. Ciao ciao.